jalqaba irraa kaasetiin isin argisiisa akkamitti bannaa akkamiin hojjetamaa kan jedhu jalqaba irraa kaasee isin argisiisa jechuudha. Keessoon isaa kana fakkaataa. Peeyimentii akkamitti kafala kan jettaniif peeyimentii karaa lamaan kafala. Karaan lama tokko karaa Coinbasetiin inni biroo immoo karaa mobaayil taap app gara mobaayila keessaniitiin cash out gootu jechuudha. Moobayilaan jechuudha. Baalaansii keessan gara earning teelebirriitiin isinii kafalama. Teelebirrii yookiin Coinbaseedhaan isinii kafalama waan ta'eef nama hin yaachisu jechuudha. Teelebirriidhaan isinii kafalamuuf hangamii ammaawuntiin minimum ammaawuntiin kiyyee yoo jette qarshii 150 fi saantima 60 jechuudha. Coinbasein hoo kan jedhuudhaaf haaluma saniin ni jira jechuudha. Lachuun isaatu Coinbaseidhaan coinii meeqa ga'uu qabda 400 ga'uu qabda jechaadha. Isa kana fakkaata haalli baafannaa isaa isa kana fakkaataa akkamiin piroosesiin isaa maal ka jedhuuf immoo ni ilaalla jechuudha. Hojichis baay'ee salphaadha. Wafii godhaa bakkuma geettetti naannawa keetti hojii naannawa keetitti argamu yookiin karaa kaasisiin jedhaa yookiin gabayaa kaasisiin jedhaa hedduu baay'ee hojiidhaan akkasii keessayyoo argattan naannoo qarshii footoo 2-3 kaasuudhaaf suuqii yookiin gabayaa tokko dhayitee qarshii 300-290 huma kana sii kafaluu danda'a jechuudha. Hojichi kun baay'ee nama fayyada jedhee yaada. Namoonni baay'een Itoophiyaa keessattis itti fayyadamaa jiru jechuudha. Taaksiin inni biraa immoo hojiin gaafii si gaafata. Manuma kee teettetiniin gaafii deebista jechuudha. Gaafiin fakkeenyuma kanaan sarvee wayii daataa wayii si gaafata. Daataa san ni deebista jechuudha. Istaartii jettaani haala inni si gaafatuun deebii lafa keetta jechuudha. Ni jalqabdaa waa'ee edukeeshinii irratti si gaa how much do you agree with following statement overall literacy is high in my local area jedha. Naannawa keetitti overall literacy'n akkami baay'eedha. Yoo barbaadde agrii jettaaniin disagrii jechuu ni dandeetta. Wanta barbaadde hintuuxaa kan itti aanu sii fidaa. Overall people in local area educated informed about range of subject educated ummanni naannawa keetii barate wantoota adda addaatu jira waan ta'eef isa kana haala kanaan laalteetiin xumura irratti ofiinuu sii kenna jechuudha. Akkanuma kana godhaa deemtetu inni argatta jechuudha. Yoo wallaalte waan isaa dubbisu yoo wallaalte jettee akkanuma yoo goote ni argatta. Baay'ee salphaadha. Hojichi baay'ee salphaadha. Saantima birrii tokko sii kafaluu danda'a jechaadha. Next jettaanii haaluma kana yes jettaanii wantoota inni si gaafatu deebii next jettaanii haala kanaan hanga inni si xumuru daqiiqaa tokko homa sii kennuu danda'a waan ta'eef daqiiqaa tokkotti qarshii meeqa dalagdaa waan jedhu kunoo nice to job siin jedhe sa'aatii 24 hanga 72 keessatti qarshiin keessii kenna sii ergama jechaadha. Akkuma argaa jirtan isa kana fakkaata jechaadha. Wantichi isaa baay'ee salphaadha. Amma duubatti deebi'ee loogaawutti godhee akkamitti akka banamu isin haa argisiisu. Aappicha kana eessaa arganna ka jedhu loogaawut godhee hin jira. Aappicha kana eessaa arganna namni jettanii yaaddan as deemnetiniin eessaa yoo barbaachisaa ta'an description boxii jalatti isinii kaa'ee aappicha gara argattanii garuu immoo eessa deemtanii argatuu qabdanii Play Store keessa deemtaniitiin barbaaddanii Play Store keessa yoo deemtan aappiin sun maal jedhama? Promise jedhama. Isa kana Play Store keessa ni dhayxanii Play Store keessa download godhattanii haala inni isin gaafatu ni guuttu jechuudha. Premise jettanii barreessitu premise jettanii premise take photo earning money yookaan okay ni gootu. Isa kanarratti yoo okay gootan haala kanaan isinii fida jechaadha. Barbaadaa jira xiqqoobsuu qabna. Aappichi kunoo waa'ee aappichaa beekuudhaaf akkamitti divilooppii ta'ee nu divilooppii ta'ee nama hangamiitu daawunlood godhe kan jedhudha. Histirii isaas keessa deemtanii ilaaltan histiriin isaa namoota miiliyoona 5 oltu fayyadamaa jira jechuudha. Daawunlood godheetiniin aappii kana waan kana ta'eef koomentii isaa ilaaluu dandeettanii urjii meeqa kennamee urjii 4tu kennamee excellent bakka wantoonni hedduun ni jira asirra. Ani waan dursaa banee jiruuf daawunlood godhee jiruuf open gochuu
duwwan irraa eegama jechuudha. Open godhe haalli ittiin bannu maaliin banna kan jettaniif googiliidhaan imeeliidhaan banuu dandeettanii googilii keessa seentanii karaa barbaadaniin banuu dandeettanii jimeelii warri qabdan yookiin imeelii namni qabdan imeeliidhaan osoo bantanii gaariidha. Imeeliidhaan yoo bantan hedduu salphata jechaadha. Asirratti googil with continuous with googil jenneetiin kana jechaadha. Baay'ee salphaadha haalli baniinsa isaallee imeela mobaayila keessanirraa yoo qabaattan imeelli asirratti isinii dhufaa haala kanaan kan imeela mobaayila koorraa qabu itti galcha jechuudha. Hogguu itti galche xiqqoo ni obsitu sekendii muraasaaf ni obsitu. Imeela haaraa itti galchuu barbaade waan ta'eef imeela haarayaan bana jechaadha. Imeela dura ittiin fayyadamaa ture dhiise kan dura ittiin fayyadame qarshii ofirraa qaba waan ta'eef imeela haarayaadhaan bana. Imeela haarayaan bana waan ta'eef nafaana bu'aa loogiin jedheeni continue with google jettaani. Daqiiqaa muraasa sekendii muraasa ni obsitu hanga inni soqeetiniin geessu. Kun haala kanaan dhufaa imeela haarayaadhaan bana. Imeela dura ittiin hin banne jechaadha. Imeela kanaan hogguu banu ni argitu jechaadha. Haala kanaan sekendii 5 ni obsitu. Termiin kondiishinii kenna isa kana fakkeenya jennaanii agrii jenneen irra nu dhufee jira. Afaan ni filanna. Afaan kamiyyoo barbaadan afaan Amaaraatiin barbaadde afaan sitti toleen jechaadha. Afaan Amaaraa ni jira. Afaan Oromoo garuu hin jiru. Kunillee rakkoon kan eenyuti nuti onlaayinii wanta hin fayyadamneefi kana waan ta'eef ingilifuma irratti godhannaa. Yoo afaan Amaaraa dandeette ta'e afaan Amaaraatiin akka fedhii keetti fayyadamuu dandeessa jechaadha. Isa kana goonee irra fuullee maqaa keetti ni galchita. Kazzaan maqaa abbaa keetii galchita jechaadha. Maqaa kiyyaatti galcha. Nufaariif jedheeniidha. Isa kana fakkaataa keessi aappichaas baay'ee salphaadha. Hojiidhaafis nama irrattisu jechuudha. Haalli hojii isaanii hedduu salphaadha. Akkamiin akka hojjettanis hedduu salphaa waan ta'eef haala kamiin ni barbaaddu jechuudha. Explorer jechuun hojii haarawaa check back soon. Hojiin haarawni yoo kaba'u taate appiliitii yoo ta'u taate sirra barbaaddattu jechuudha. Haala kanaan ni hojjettu jechuudha. Hojiin isaas baay'ee salphaadha. Haalli kafaltii isaas hedduu salphaadha. Waan kana ta'eef wantoota barbaadan afaan barbaadan irratti jijjiirattaniillee haala barbaadaniin aappii laanguweejii isiniin jedha. Afaan barbaadde irra kaa'attaa. Yoo Amaariffaan hojiin kiyya akkanaa hojjetamuu barbaadde an afaan Amaaraatiin hojjechuu barbaada. Alaa Ingiliffii kun na dhibaa kan jettu yoo taate Amaariffa irra kaa'achuu dandeetta. Afaan Oromoo irra kaa'achuuf afaan Oromoo onlaayinii irra hin jiru. Cheenjitu Amaarik jenneen irra yoo እንዳያችሁ ነው አማርኛadhaan nu ta'eera. የስልክ ቋንቋ ይዛመድ jedha. Een ይመስላል akkana fakkaata jechuudha. Obboleeyyan tiyyaa kana fakkaata jechuudha. Kun እንዳያችሁ ገበያ jedha. Maarkeetti ka jedhu sun ወደ ገበያ ተቀየረ ከፈለጋችሁ የኔ ተግባር ከjedhu jira. ክፍያ jedha. የክፍያ ሁኔታ ምን ይመስላል namni jettanis kun እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ. isa ammaa kana ammoo afaan jijjiiruudhaaf afaan Amaaraa kun abboon hangaluu namni jedhu wayii yoo jiraate kun as bira deemtu jechuudha. As bira deemteetiniin ቋንቋ ka jedhu jira. Kun isinii mul'ataami.
ቋንቋ kan jedhu hin jira isa kanan xuuxanii የመተግበሪያ ቋንቋ jedha Amaaranya jedha Amaaranya irra Amaaranyaan kun hin nafa'u yoo jette tinakaallee Ingiliffa irratti jijjiiratta jechaadha. Isa kana fakkaataa namoonni hojjetuu barbaadan hojii baay'ee salphaa waan ta'eef haala kanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Wantoonni biraa immoo akkamitti kontaakti gootanii wanti isin dhibe yoo jiraate notifikashinii akkamitti wanti haaroon yoo jiraate loogaawutiin haala kanaan loogaawut gochuu dandeettanii akkaawuntii 2-3 banattanii irratti hojjechuu dandeessanii namni akkaawuntii 2-3 banatteetiniin irratti hojjette akka tasaa ta'eetiniin yeroo tokko gabaratti yeroo tokko yoo si carraan sii kenname naannawa qarshii 600-700 gisee takkatti argatuu dandeessa waan ta'eef it is a chance to getting is very wide, so we must have used this app and this work as it is my recommendation. Namni kamiyyuu hojjedhaa participate isin hin miidhu yoo barbaade ni dhiista jechuudha yoo si dabbare waan kana ta'eef hojii hin qabdu taanaan yeroo boqonnaa keetii waggootee hojjechuu ni dandeessa. Har'aaf nu gayaa kan amma achitti deebina jechuudha. Namoonni YouTube chaanaala kiyyaaf miseensa hin taane YouTube chaanaala kiyya subscribe gochuudhaan miseensa ta'a isiniin jedha. Akkamitti email hin qabu maaliin banadhaa namni jettan email karaa ittiin banamullee viidiyoo hojjedhee lafa kaa'een jira viidiyoo sana ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Waan kana ta'eef baay'ee salphaadha. Hojjedhaa hojjennu isiniin jedha. Bye bye.